Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenya kun qophii addaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti isiniif darbudha. Qophii addaa keenyaan kan nuyi irratti fuulleeffannu tibba kana waa'ee hidhamtoonni Oromoo fi ilmaan Oromoo kumaatama hedduutti lakkaa'aman mana hidhaa keessatti miidhamaatti turani keessaa hooggantoonni Koongireensii Federaalistii Oromoo OFC mana hidhaa keessaa bahu akkasuma immoo haala guyyaa har'aa Ministeera muummee biyyattii kan ta'an obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoo gadi lakkisuuf mana maree bakka bu'oota uummataaf xalayaa yookiis iyyannoo galchatan kan jedhu irratti abbootii amantii lama qabannee dhiyaannee jirra. Isaan kunis egaa dhimma kana faana wal qabsiisanii haala raafamaa fi tasgabbii biyyattiin itti deemuu maltu irratti maal gorsu yookiis maal dhaamu isa jedhu irratti qabannee kan dhiyaanne ta'a. Isa kanaanis Imaam Abdurrahimii Dooyyoo fi akkasuma immoo luba Dooktar Gammachuu Olaaniiti. Maarreen egaa isinis hanga dhumaatti yoon waliin turtanii qophii kanarraa barachuudhaan gorsa gaariis argattu jennee abdii goona. Maarree nu waliin turaa kan inni isiniin jedhu qopheessaan qophichaa an itichaa guddataati. Gama tamsaasa kallattiin kan to'atu immoo Fuwaad Siraajis nu waliin jira. Meega kallattiidhaan gara gaaffii koottan darba Imaam Abdurrahim kallattiidhaan tibba kana keessumaa kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti hidhamtoonni siyaasaa baay'een mana hidhaa keessaa ba'atti jiru. Isa kana irratti immoo isin akka masgiida keessanittis ta'e akka guutuu biyyaa irratti kadhata yookiis immoo du'aayii salaata garagaraadhaan isaa yaadachaatti turtaniittu. Dhimma kana faana wal qabsiistanii dhaamsa jarreen kanaaf qabdan yoo jiraate. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم درسي أني قرتي إجمع عربي له بودتين أقسم مقا نبي رتي رحمة إجابو سيبودا والنجد يوجراته أمتك نقرتي هدم توتا وقنتوتا سياسة يوكين أقسم ورا قرتي كوري فلا برباد دو إسلاما قبته شوف سانيتين baga rabbiin gidira yookiin mana gartee dukkanaa ka isin itti tumamtan ka isin itti miidhamtan keessa rabbiin isin baasee maatii keessanii fi hawaasa bal'aa isin jaalatutti rabbiin baga isin deebise jedhaan. Akkasuma gartee wayita kana jedhu gammachuun isinitti gammachuun nutti dhagahamte waan guddaa gammachuun xiqqaan nutti hin dhagahamne namni keenya argitee miidhamaa ture nama hedduutu agartee ammas miidhama keessa jira warra bahe kanaan baga gammaddan isaaniin jedha. Akkasuma maatii isaanii ka waggaa meeqaaf ijoollee isaanii abbaa malee guddatan ijoollee waggaa 5 dura waggaa 6 dura dhalatte gaafa abbaan hidhaaseen hadha ijoollee guddoo yookiin kutaa tokko kutaa lama barattu taatee argamti baga rabbiin abbaa isaaniitii walitti deebisee jedha akkasuma maatii isaanii baga gammadan jedha sanitti aansee hawaasa Oromoo guutuuf ummata Itoophiyaa keessa jiru cufaanu baga gammadan jedhan namni kun bahuudhaan ummanni kun bahuudhaan ummanni kun ummata mirga ofii barbaadatuuf mirga ummata kanaa barbaaduuf rakkoo kanatti mana hidhaa kanatti darbama waan ta'eef gammachuun ummata kana gammachuu saba Oromootii fi akkasuma ummata gartee sabaaf sablammoota biyyattii Itoophiyaa keessa qubataniif gammachuu guddaa jedheetii ilaalaa baga gammaddan isaaniin jedha. Kanatti aansee akkasuma gartee ammallee yoo dheerachuu baadhe galanni guddaan rabbiif haa ta'u eegas yommuu qeerroo Oromootiif ka kana mara fidee ka kana argamsiisee osoo qabsoon agartee kana fakkaatu argamuu baate ummanni hayyoonni beektonni keenya ka hidha saabatan mana hidhaatti galan achii bahuun isaanii waa yaadamuu miti kana ka godhe ammoo qeerroo lubbuu ofii kenne eegasii manguddoo lubbuu ofii kenne dubartii jaartola lubbuu ofii kennan ijoollee daa'ima lubbuu ofii kenniteetu kanatti waan geesseef hedduu haa galatooman isaaniin jedha. Haa ta'u ulfaadhaa Imaam. Luba Dooktar Gammachuu maal jettu isin yeroo garagaraa waldaan kiristaanaa akka waldaa kiristaanaatti waa'ee sarbamuu saba keenyaaf kadhachaa turteetti bifa soomaaf sagadaanis isa kana irratti isin dhaamsa maalii qabdu akka gaggeessaa waldaa kiristaanaa tokkootti? Ani karaa koo waan hundumaa dura kan inni gammachuu koo mul'isuun barbaada. Yeroo kanatti namooti keenya baay'een keessumaa gaggeessitoota siyaasaa akkasumas immoo abboota amantii dargaggooti keenya yeroo dheeraadhaaf kan hidhaa keessa turanii yommuu isaan amma akka kanatti gadi lakkifamanii fuuldurattis gadi lakkifamuuf jiranii inni kun baay'ee nu gammachiiseera waaqayyoon baay'ee galateeffannaa wanta ta'aa deemu fuuldurattis immoo wanta abdii akka namaaf kennu wanta argineefi isa kanatti baay'ee gammanna. Isa kana keessatti qooda guddaa kan taphatan gaaffii tokko kan hin qabne dargaggoota keenya namoota keenya lafa sana irratti wal gurmeessanii mirgi namaa karaa nagaadhaan qabsoo karaa nagaa adeemsisuudhaan itti cimanii itti cichanii inni kaan jireenya isaaf jiruu isaatti dhabee lubbuu isaatti dhabee sadarkaa kanarra ga'eera isa kana wanta ta'eef isa kanatti baay'ee gammanna.
gammachuu keenya duwwaa osoo hin ta'in maatii warra yeroo dheeraadhaaf hubama kana jala turanii hundumaa baga waaqayyo yeroo kana isiniif kenneen jedha. Kun saba nama hundumaatiif injifannoo guddaadha. Achi keessatti kan arginu waggaa dheeraadhaa fi walitti utuu hin citin qabsoon karaa nagaadhaa namooti keenya bifa adda addaatiin biyya keessaa biyya alaa harka wal qabatanii dargaggoota dargaggeessa jaartii utuu hin jedhin hundumtuu wal qabatee kan inni geggeessaa ture ija gaarii godhachaa jiruu isaa nu agarsiisa. Kun fuulduratti illee waan gaarii fida. Isa kanaaf ani gammachuu guddaan qaba. Gammachuu koo kanaan ibsuu barbaada. Waan hundumaa caalaa kan baay'ee itti gammaduun nurra jiraatu qabsoon karaa nagaa kun ija godhachaa jira. Ija godhachuu warra darbuu duwwaa osoo hin ta'in geeddaramsa guddaa biyya sana keessatti fidaa jira. Geeddaramsa dhaabbataas kan fiduu danda'u kana duwwaa. Geeddaramsa dhaabbataa sirna dimokiraasii namni walii wajjiniin jiraachuu kan danda'u dhaabbataa kan ta'e kan fiduu danda'u hirmaannaa uummataatiin gamtaa tokko gamtaa lamaan kan utuu hin ta'in hirmaannaa uummataatiin wanta dhufee fi kun anaaf gammachuu guddaadha. Sadarkaa guddaarra geenyeerra fuulli keenya dura gaariitu jira jedhee mana isa kana keessatti immoo waaqayyoon nu gargaara waaqayyoos nu wajjiniin jira jedhee nama kanuman jechuu barbaada gabaabaa. Haa ta'u luba galatooma ayyeen daawwattoota keenyaa egaa Oromiyaan miidiyaa neetwoorkis baroota hidhaa isin turtan keessatti ergasumaa dhalatee sagalee keessaniif boo'icha keessaniif sagalee ta'e baga baatan isinii jechuu barbaanna. Akka Oromiyaan miidiyaa neetwoorkittis keessumaa kan akka Olbaanaa Leellisaa akkasuma immoo Ustaas Ahmediin Jabalii fi caaltuu yoo fudhanne caaltuu taakkalaa mana hidhaa keessa wayita isin jirtan kan Oromiyaan miidiyaa neetwoork hundaa'e erga sanaa immoo sagalee keessan ta'e isiniif iyyaatti tureera. Kanaaf unis baga baatan jechuu barbaanna. Mee kallattiidhaan imaam gara keessanitti deebi'a yoo fudhanne immoo guyyaa har'aa fakkeenyaaf guyyuma har'aa kana ministeera muummee biyyattii kan ta'an obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny iyyannoo aangoo isaanii gadi lakkisu mana maree bakka bu'ootaa yookiis immoo House of People's Representative kan jennuuf dhiyeessaniiru. Haala kana keessatti immoo nageenyaaf tasgabbiin biyya sanaa gara hin taanetti deemaa kan jedhutu sodaan tokko lama jira. Inni kunis waan tokko lama taajjabamaatti jira. Isa kana irratti isin akka abbaa amantiitti yookiis immoo hayyuu amantiitti maal gorsitu yookiis immoo saba keenya saba bal'aa nageenya biyya sanaa baay'ee murteessaa ta'e maal gorsitu maalis dabarsitu mee? Galatoomi hedduu waan bareedduu kaaftee. Akka gartee ani akka gartee hoogganaa musliimaatitti rabbiin waan jedhu qur'aana keenya keessatti qul illahumma maalikal mulk tu'til mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tuzillu man tashaa biyadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir. Kun qur'aana keenya keessa jira. Qur'aana nuti amannu keessa jira. Rabbi waan jedhu yoo nu himu yoo nu gorsu mootummaa tana rabbiin abbaa fedhee kenna abbaa fedhe irraa fuudha rabbi jedha. Gaafa fedhe itti kennuun sun jaboomaaf hin kennu. Fatana namni kun haqa dalaga moo dhara dalaga je'eetiin laaluuf rabbiin fatanaa godhuuf ummanni baroomsa argatuu qaba. Mootummaan takka ta biyya fudhatte yookiin ta biyya takka bulchitu rabbiin jaalatee warra kana mootii godhe jechuu miti. Mootummaan kun karaa adda addaatiin dhufuu danda'a. Karaa agartee humnaatiin nama saamanii fudhachuu danda'anii karaa baay'een dhufuu danda'a. Akkuma amma namni argu kanatti jecha waan baay'eellee keessa deemee yoo dubbachuu baadhe beekamaan. Garuu wayita itti kenne kana kun akka qormaata yookiin fatanaa akka ta'e beekuu qaba. Namni kun gaafa mootummaatti dhufe paawaritti dhufe wanni inni isa eeggatu baay'eetu as keessa jira. Ummata kana horachuu danda'uu qabu. Ummata kana nagaa yaaduu danda'uu qabu. Ummata kana ija takkaan laaluu danda'uu qabu. Ummata kana gaafa inni kanan goone rabbi irraa fudhata. Irraa mulqata rabbiin waan gargaarsa isaa kennu kulli rabbi biraa fuudha. Isatu ufitti amaneera. Ana jaba ofiin je wakii namni jaba ofiin je rabbiin ka isa caala jabaa waan jiruuf jabeenya san rabbi irraa fudhata. Kanaaf wanni an jechuu barbaadu ummanni keenya qabsoo guddaa godhee jira. Qeerroon keenya qabsoo guddaa godhee jira. Ummanni biyya san keessa qubatu agartee tattaaffii jajjaba gugurdaa agartee wareegama hedduu kafalanii jiranii. Amma ammoo wanni isaan irraa eegamu wareegama agartee lubbuu nama hedduu kafalee kafaltii hedduu gaafatee dhufe kana gara maletti akka hin ceene nagaya biyya sanii eeganii tasgabbii biyya sanii eeganii hayyuun isaanii manguddoo irraa haga ijoolleetitti dardara qeerroon tarsiimoo isaa lafa kaayamee fi waan godhuu qaban irratti hojjetanii akka agartee biyya saniif nagaa eegan jechuu isaanii dabarsan. Kuni maaliif yoo nageenyi kun ka boora'u taate ifaajeen ummanni keenya ifaaje namni itti xaaraa ture lubbuu itti dhabee jayna hagam itti gatan kana gara maletti kasaaratti keessaa ba'uu waan dandeenyuuf eeggomsan conscious eeggannaa agartee waan haganan jedhamneen eegutu isaan irra jira. Maaliif kana yoo wanta kana keessa ummanni Oromootiif akkasuma ummanni Itoophiyaa biyya san keessa qubatan nu hadha biyyattiin sun ta Oromoo qofaa miti namni marti keessa jiraataa jiru.
ummanni Oromoo illee nu qofa keessa jiraannan jedhe ummanni nagaan keessa jiraatu ummanni Oromoo nagaa haa qabaatu jedhe ummanni Oromoo nagaa dhabuun nagaa biyya sanii akka hin finne beekamee jira kun addunyaa birattis nu birattis eenyuma birattuu beekameera ummanni Oromoo nagaa biyya saniitiif murteessaa waan ta'eef rakkoon takka biyya san keessatti akka hin uumamne akka gartee qajeelaan eegan dhaamsa isaanii dabarsan maal godhuudhaan yeroo tana keessattiin jeeqamni adda addaa uumamuu danda'a. Jeeqama adda addaa ka uumamu nama waa balleessuuf fiigu, nama waa hatuuf fiigu, nama waa gubuuf fiigu, nama waan adda addaa godhuuf fiigu naannoo Oromiyaatii fi biyyattiin Itoophiyaa keessattuullee nama waan saniif deemu yeroon tun yeroo khaxara waan taateef yeroo agartee ijoo waan taateef tarkaanfii barbaachisu yeroo sanii nama sarara fudhachuu. Wanni ummanni kun eeguu ni danda'u. Maaliifuu wanni sun fawdaa yoo kaseenuu taate nama qabuun eegasii deebisuun hin danda'amu. Harki biraa dhufee keessa seenuu danda'a. Waraanni keessa seenuu danda'a. Rakkoon adda addaa ummanni Oromoo kala malee itti kufuu waan danda'uuf namoota agartee nagaa isaanii eegu. Amma ofumaa agartee uf gaayid godhuu qaban agartee tarsiimoo isaanii kaayameen akka uf eegan akka agartee karaa nagaa irratti deeman nagaa akka uuman nama cufaa waliin nama biyya san keessa qubatu maraa waliin daangaa isaanii waliin hawaasa isaan keessa waliin nagaa uumanii gara nagayaatitti akka ceenu jechuu isaanii dabarsuu barbaada. Haa ta'u ulfaadhaa imaam. Mee luba Dooktar Gammachuu maal jettu isin dhimma kanarratti? Dhimma kanarratti waan tokkoon jechuu barbaada. Muummichi ministeeraa aangoo gadhiisuun isaanii yoo akeekisaa biyya sana keessatti wanti gaariin akka dhufu namni wal hubachuun sirni dimokiraatawaa ta'e akka dhufu akeekamee ta'e jedhee namana wanta ta'eef inni kun gaariidha. Tarii utuu kanaan dura utuu haalli isaa akka kanan baay'een deemin geeddaramsa godhaniiru ta'e bifuma gaariitiin ulfina qabuuni geeddaramsi akka inni dhufu gochuun hin danda'ama ture garuu kun hin taane amma yeroo kanatti kun ta'eera baay'ee gaariidha. Fakkeenya tokkoon dubbachuu barbaada. Biyya keenyatti yommuu muka muranii keessumaa muka gurguddaa yommuu muranii muka doofe yommuu muranii muruu duwwaatu hin ta'in mukicha gara inni itti kufu kallattiidhaan gargaaranii kuffisu. Biyya keenya keessatti sirni jiru kun sirni hamaadha. Sirna baay'ee nama miidhuudha. Sirna guddaadha. Sirni kuni akka inni geeddaramu barbaada uummati kun. Kanaafituu amma kana jireenya isaa, qabeenyaa isaa, ijoollee isaa itti dabarseetu sirna gaarii akeekkachaa jira sabni keenya. Saba keenya duwwaatu hin ta'in sabni biyya sana keessa jiru hundumtuudha. Yommuu kan ta'utti haala amma jiru kuni haala baay'ee murteessaadha. Fuuldurri biyya sanaa gara inni itti adeemu wanti nu barbaannus akkaataa inni itti ta'u. Akkuma namni yommuu muka muru kallattii inni itti kufus akkaataa inni itti kufus akeekkatee sirriitti irraa muree gara inni kufu akeeku wanti amma ta'uu irra jirus akkuma kana ta'uu irra jiraata. Jechuun lafti ijaarsi hin jirretti, lafa tasgabbiin hin jirretti, lafa wal hojjechiisuun hin jirretti wanti akeekame dhufuu hin danda'u. Battala kana hubachuun nurra jira kana. Sadarkaa kanarra geenyeerra wanta ta'eef qabsoon kun gara booddeetti deebi'uu hin danda'u. Milkaa'ina cimaa argateera. Milkaa'ina isa argate garuu humnatti geddaruudhaaf, gara humna mootummaatti geddaruudhaaf, humna biyya geggeessuutti geddaruudhaaf namooti keenya ijaarsa cimaa isaan barbaachisa. Namooti keenya ijaarsa saba kana walitti qabee gamteessee nagaa uumee gara inni barbaadutti geessu barbaachisa. Inni kun immoo kan inni ta'u namni miira isaa keessaa of qusatee yaada tasgabbiitiin, yaada nagaatiin waliin mari'achuudhaan, wal hojjechiisuudhaan gara kanatti dhufuutu jira. Kanaaf akka abboota amantiitti waanuma amma ta'aa jiru kanatti gammannee hafuurri keenya fudhatamee akka hin gowwomne tasgabbiidhaan deebinee wanta argame kana harka keenyatti qabannee isa kana immoo eeggachaa akkamittiin humni kuni gara humna mootummaa ta'ee biyya kana gara gaariitti geessutti akeeka gaariitti geessutti dargaggooti keenyas abboota amantiis namooti biyya sana keessa jiran irratti hojjetu jira. Yeroo baay'een keenya seenaa keessatti hin beennaa warri kaan immoo keessa dhalannee irra ta'a. Yeroo bara dargiis akkamittiin akka geeddarame geeddaramsa akka ta'e isa keessatti maal akka bade beennaa 91ttis maal akka bade beennaa inni kun lammaffii irra deebi'uun irra hin jiraatu. Kanaaf amma sadarkaa kanarra yommuu inni ga'ee jiru kanatti ijaarsa tasgabbii fi wal hojjechiisuutti deebi'uun namarra jira jechuudha. Kanaaf muummichi ministeeraa amma aangoorraa gadhiisuu jechuun mootummaan biyya sanaa kufuu jechuu miti. Yookaan immoo wanti biyya sana keessa geeddarame jechuu miti. Biyya sana keessa kan geeddaramu yommuu tooraan wanti barbaachisu hundumtuu iddoo isaa qabatee mirgi namaa kabajamee seerri eegamee tasgabbiin dhalatee namni jireenya isaatti deebi'u duwwaa. Isa kana gochuun immoo kan danda'u mootummaan sun akka hin dandeenye agarsiise. Qobaa isaan danda'u mootummaan sun. Isa kana keessatti sabi keenya sadarkaa olaanaatti itti gaafatama qaba. Kan akka saba Oromoo biyya sana keessatti waggaa muraasa gidduutti aarsaa baase tokko illee jiru. Isa kana qulqulleessinee walitti himuun irra jira.
isa aarsaan itti ba'e kana immoo isa ijoolleen Oromoo itti dhuman isa namni keenya itti mankaraare kana eeggatanii karaa qabsiisuun murteessaadha. Kanaaf namni keenya battala kana wal dhaga'uu, wal gorsuu, tasgabii ijaarsatu barbaachisa. Isa kanaadha kan dubbachuu barbaadu. Gammachuun baay'ee gaariidha. Garuu gammachuudhaan mootummaa fudhachuu hin danda'amu. Mootummaan kan fudhatamu, mootummaanis kan ittiin geggeeffamu humna ijaarsa wal utubuutiif walii wajjin dhaabachuu duwwaadhaan. Isa kana keessatti immoo namni keenya wal hojjechiisuutti deebi'utu jira. Inni ala jiru kunis inni biyya keessa jirus fuula isaa gara tokkotti deebisee wal hojjechiisuu, walii wajjin hojjechuu, tasgabii uumuutii fi ijaarsa geddaramsa dhaabbataa isa dhufe kana gara fuulduraatti adeemsisu irratti hojjechuutu jira jedheen isa kanaan jajjabeessuu barbaada. Haa ta'u luba achumaan gaaffii isin gaafadhu yoo jiraate isinuu kaastaniitu keessumaa sochii sabni Oromoo gaggeessaa jiru keessatti kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti lubbuu baay'een gaaga'ameera yookiis wareegameera qabeenyaa hedduunis Oromiyaa bal'oo keessatti barbadaa'eera. Haa ta'u garuu haala qabatamatti amma jiru yoo ilaalle wal morkii wayii yookiis immoo waan akka of kora wayii qaamota waraanaa gidduutti yogguu mudatu argina. Kana jechuun qaama federaalaa humna wayyaanee meeshaa gurguddaa hidhatee fi poolisoota Oromiyaa gidduuttis wal gaareffannaan kun jira. Isa kana keessatti tarii isin akka abbaa amantiitti yookiis gaggeessaa amantii tokkotti maal dhaamtu? Isa kana irrattis Imaam Abdurramiis akka yaadanaaf kennaniin barbaada. Mee jalqaba isin waa jedhame? Ani akka hubannaa kootiitti humni waraanaa biyya sanaas poolisiin biyya sanaa eeguudha. Nagaa biyyaa eeguu keessatti wal dhabuun isaan irra hin jiru. Akeeka biraa yoo jiraate malee uummata sana tasgabbeessuu irratti wal dhabuun isaan irra hin jiraatu. Kanaaf uummata sana tasgabbeessuu biyya sana nagaa isaa eeguu mirga isaa eeguu kabajuu irratti waliigaluu jiraachuu irra jiraata. Sabni sun lafuu sana irratti hafa. Sabu achuma jira. Sabni sun lafa sanarraa buqqa'ee hin deemu. Namooti kuni saba sana keessaa ba'anii. Saba sana keessaa ba'anii wanta pilaanetii addaarra jiraachuu hin danda'an. Itti gaafatama qabu jechuudha. Itti gaafatama kana arras boris iftaanis bara dhufus itti gaafatamu. Isa kana qulqulleessanii isaanis iyyuu beeku jedhee naman. Kanaaf wal hubachuu danda'u. Isa kana gidduutti immoo sabi keenyas jarri kun akka isaanii danqamuu uumanii warra biyya sana keessatti rakkina fiduu barbaadanii kana keessa waca kana keessa aangoo tikfachuu barbaadanii akka isaanii jeeqamsa garaagaraa hin kaafne humnaan jabinaanii gorsuu danda'u. Aadaa Oromoo keessatti wanti baay'ee na gammachiisu jaarsoliin keenya hubatoodha baay'ee. Akka itti hubatan beeku, ilaaf ilaamee beeku, akka itti namni wal dhaggeeffatu safuun jira. Safuu sana keessatti hundumtuu masakamee bifa kanaan akka inni geggeeffamu isaan illee gidduu lixanii wanti kun akka hin taane. Biyya keenya hin jedhu gaafa gabaan wal loltuu hattuudhaaf tolaa jedhu. Gaafa namni bifa adda addaatiin jeeqamsi dhabu warri hatu warri aangoo fudhachuu barbaadu bifa kanaan aangoo isaanii tikfachuu barbaadu. Bara duriis kanumaadha kan ta'e. Kun lammaffii akka hin dhalannee fi isa kana keessatti keessuma abbooti amantii jaarsoliin biyyaa isa kana keessatti qola. Warri aangoo qaban warri meeshaa baatan isaan kunis meeshaa kan isaan baatanii saba sana tiksuudhaaf malee saba sana keessatti jeeqamsuu uumanii namoota yartuu aangorra jiranii gara isaanii goranii saba kana burjaajessuudhaaf miti. Isa kana beekanii hafuura isaanii gara saba tajaajiluutti gara saba kana tajaajilanii gara akeeka barbaadametti geessuu keessatti qooda akka isaan qabaatanii ani cimseen isaan kadhadha. Isa kana godhu jedhee amana. Isa kana gochuu keessa ala filannaa biraa waan qaban isatti fakkaatu. Haa ta'u Imaam maal jettu isin? Doktor waan hedduu jedhaniiranii wanni kanarratti dabalu yoo jiraate wanni ani dhaamsa godhu waraana biyya san keessa qubatuun yookiin jiraata ta'een waraanni sun ka biyyaati. Aadaatti waraanni tokko biyya keessa ka jiruuf biyya saniin jiraata biyya saniif jiraata. Biyya saniin jiraata jechuun namni waraana san horatu ummata lafaa kana ummata kana. Waraanni kun isaaniin jiraata isaaniif jiraata. Nama rakkoo ummata kanarraa eeguu qofaaf ka waraanni uumamuuf ka waraanni jiraachuu danda'u. Wanni dhaamnu waraanni gaafa biyyarraa adda bahee biyyatti deebi'e yookiin biyya miidhee bakka hin qabu. Hin qubatuu hin danda'u. Warroota asiin dura dabreellee argaa jirra. Warri akkasuma agartee har'aan tana gaafa agartee mootummaan takka bakka gadhiiftu yookiin ummanni finqilee ofirraa kaasu mootummaa waliin dhaabate tokkollee bakka hin arganne.
hin jiraannellee biyyi sunis nagaan argan wanni nu godhuu qabnu ummata biyyattii saniitiin waraana biyya san keessa jiruun federaala keessa ka jiruun oromiyaa guutuu ka jiruun wanni godhuu qabdan yeroon isin ummata keessan dayyiftanii akka nama horii eeguutti afoo dhaabattanii akka inni gara malee hin fiine godhuun akka inni gara malee hin deemne godhuun ummata wajji dhaabbattanii gara nagayaatitti akka isaan ceetan yoo mootummaan tun tattelee isin bakkuma san jirtan isin biyyaaf kennitan kanaaf waan kana ta'eef jecha isin nama mootummaa waraanni warra mootummaa waliin taruu miti yoo ka mootummaa ta'e qofa waliin tara yoo abbaa dhimmicha sanii namoo mootummaa san eegu qofa yoo ta'e yoo ka biyya eeguun ta'in yoo mootummaan sun kufte waraanni sun ni kufa waraanni biyyattii tanaa yoo waraana biyyaa ka ta'u taate waraana biyyaaf ijaarame ka ta'u taate mootummaan abbaa fedhe yoo deemte inni achuma ta'a yoomuu inni ka biyya eegu waan ta'eef isin abbaa biyyaati ka biyya eegu waan taataniif rakkoo bulchiinsi yookiin agartee warri hooggantoonni ol aanan qaban yoo isaan aangoo gadhiisanillee sababa saniif jecha hawaasa keessan keessa akka hin baane jechuu isaanii dhaamsuu barbaanna isaanii dhaamuu barbaanna sadarkaa jiru mara irrattu sadarkaa naannoo sadarkaa agartee federaalaa sadarkaa oromiyaa kutaawwan jiru mara keessatti bifa kanaan bifa qindoominaatiin akka hojjetan dhaamsa guddaa isaanii dabarsina yoo ammoo kanarra katabnu taate isaaniifis ijaarri isaan ijaaramanii as biyya kana agartee waraana hidhatanii biyya tan eeguuf jiraatan kun jiraachuu hin danda'u ummata bira dhaabatanii ummata ofii wajjin dhaabatanii waan mootummaan dalaydu ofirraa laalanii gara agartee ummanni mootummaa gaafa ummanni eega ka'e mootummaa ofii fidaan waan hin hafne mootummaa ummatatu fidata eega haga ummanni fidatee nama mootummaa achi kaa'utti waraanni biyyattii sanii waraana biyyaa ta'uu qaba waraana mootummaa ta'uu hin qabu dhaamsi kiyya kana fakkaata. Ayyeen daawwattoota keenyaa tamsaasa kallattiin daawwachaatti kan jirtan dhimma Hayilemaariyaam Dassaaleeny ministeera muummeerraa ka'uudhaaf iyyannoo galchatanii fi akkasuma immoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo fi namoonni hedduun mana hidhaa keessaa ba'atti jiranii fi haala raafamaa fi jeeqama biyyittii keessatti mudachuu malaa jedhu irratti abbootii amantaa haasofsiisaa jirudha. Mee isinumarraa haa eegalu imaam. Meegaa haalli kana fakkaatu jira biyyittii keessatti Oromoon immoo seenaa darbeerraa waan baratu baay'ee qaba akkuma lubni Dooktar Gammachuun jalqabatti kaasani keessumaa seenaa wayita dargiis yoo fudhanne dargiin gara aangootti ba'u yogguu sirna wayyaanee isa amma uummata keenya akka malee dararaatti jiru wareegama lubbuu fi waan hundumaaf sababa ta'e kanas yoo fudhanne keessumaa bara 1991 bara 1983 yogguu biyyittiin akka ce'umsaatti yookiis yeroo ce'umsaa Transitional Government of Ethiopia TGE jedhamuun beekamtu keessatti wantoonni nuni akka godaannisaaf eelaatti yaadannu jira haa ta'u namni immoo akka namummaatti waan irraa baratu qaba waan ta'eef isin haala amma jiruuf qabatamatti jiruuf Oromoof yookiis jaarmiyaalee Oromoo biyya keessa dachee Oromiyaarra jiran akkasuma immoo bakkeettis jireenya baqaa keessa ta'anii qabsootti jiraniif maal dhaamtu maalis gorsitu maalis jettu. Gaafii bareeddu bara gartee 91 san keessatti nama akka yeroo sanitti waan baay'ee gadi bu'innaan dabre keessa oduma dhageenya malee keessa buunee wanni beeknu baay'ee hin jiru ijoollummaas ni jirti haa ta'u malee amma akka nama amma jiruutitti amma yeroon ammaa ummanni Oromoo mucaan xiqqaan garaa keessa jirullee waa barate jedhee yaadaan maaliifuu waan tarillee argee jira rakkoon keessa dabre kun cufti isaa barumsa isaa kennee jira miidhaan inni keessa kufe kun barumsa isaa kennee jira eega barumsa kana amma giraajuweet godhuuf deemaa jira eebbifamuuf deemaa ummanni Oromoo bichaan osoo hin ta'in ummanni Itoophiyaa keessa jiru yoo ammaan tana gara eebbaatti deemaa jira jecha rakkoo tana keessaa ba'u rakkoo hedduu keessa waan dabree jiru rakkoon sun akka hin deebineef waan godhu ni beeka jennee abdanna rakkoon sun akka rakkoo sanitti hin kufneef maal isaan akka godhuu barbaachisu tarsiimoon barbaachisu lafa kaayamee irratti hojjetamutti jira jeetiin abdadha maaliifuu ummanni sun ummata bilchaate waan ta'eef ummata ogummaan deemaaru waan ta'eef ummata marii fi eegasii malaan deemu waan ta'eef jecha akkuma reef isaan jedhan ummanni keenya ummata kaayoo qabu ummata kaaya qabu ummata sirna qabu diqqaan isaaniitiif guddaan isaaniillee ka seeraan deemu jecha kootta dhufe jedhee wal afoo taa'ee maaltu nu baasa jedhee wal mari'ata eega wal mari'ate gara waan fala qabuutitti deema ummanni keenya har'a yeroo akkasii keessa jira ummanni kun ummanni biyya keessa jirus dhaaba ka ta'ee fi warroota agartee siyaasa adda addaa warri qabanii fi akkasuma agartee warri ala keessa jiran ka agartee ummata dhimma Oromootiif dhukkubsatan cufti isaaniitu yeroon isaan amma wal bira taa'anii maaltu mala ummata keenyaaf jedhan amma qofa chaansiin
tun tartee jirti ta tarte bishaan tareen asin deebi'u ta amma hafte tana keessatti wanni isaan baasu wanni argitee walit dhufanii maaltu biyya saniif dandammii ta'uu qaba amma maal godhuu qabna wanni amma an godhuu danda'u maali jedhee namni marti of gaafatuu qaba ani gaafa biyyi tolte agartee an nama baradheen hin taatu amma educated person je'eetuma nan agartee barumsa qaban biyya san kagalanii namni barumsa qabus biyya san guutee jira namni biyya bulchuu danda'us biyya san keessa guutee jira warra ala jiruuf wanni an isaanii dhaamu anas qabatee yeroon amma wanni nu godhuu dandeenyu biyya san gargaaruu keessatti hawaasa san tin'isuu keessatti hawaasa bira dhaabachuu keessatti wanni nu godhuu dandeenyu jira hin jira let's do it hawaan san goonu jennee yeroo wal mari'annu waan ta'eef dhaabbonni siyaasaa hoggan agartee Oromoo ka ala keessa jirus warri dhimmi Oromoo isa ilaalu warri dhukkubsata Oromootiif dhukkubsata qabu yeroon inni wal gaafatee waan danda'u godhu amma waan taateef yeroo tan irratti waan isa barbaachisu godhuu qaba jedhee isaanii dhaama afaan tokkoon yaada tokkoon wal afoo deemuu fi wal faalleessu osoo hin ta'in waan biyyattii tana ammaan tana rakkoo amma isiin keessa geetti amma biyyi qarreerra dhaabatu jirti gara itti jigu hin beekne reefuu doktorri waan jedhan jira muka kana yoo inni jige mootummaan injiidii qofaa miti muka agartee gara inni itti jigu murteessa mooyini yoo sirra jige si gudeelchi guddaan birbisse kana gahu yoo kufe yoo sirra kufe mana balleessee nama balleessee lafa balleessa waa baay'ee miidhuu danda'a baxammoo yoo malaan kuffisanoo gara inni nama waan dhoofnetti gara lafa agartee nagahaatitti yoo kuffisanoo nagahaa wanni marti bahuu dandeetteecha ummanni Oromoo ammaan tan qarreerra waan dhaabataa jiruu fi garamitti akka agartee layni kun amma ukkaamameetiin akka kanaala qabaniitti bishaan guuteetti dhaabatu jira bishaan kun yoo asii gadhiisan gara inni taruun beekan magaalaa guutuu haree taruu ni danda'a jecha kanaaf suutaan boyitti baasanii eegasii asii achi qabanii gara naayyaa'uu qaba jedhanii ummanni keenya ka biyya keessa ruuf ka ala jirullee afaan takka dubbatu yaada tokko irratti agartee akkaataa biyyi tun rakkoo kana keessaa itti baatu irratti hojjechuun dirqama nama Oromootii fi nama biyyattii Itoophiyaa keessa qubatu waan ta'eef akkanattiin agartee deemuu qaban jedhee dhaamsa isaanii godhuu barbaada. haa ta'u imaam ulfaadhaa mee kallattiidhaan maal jettu isin dooktar Gammachuu imaamni akka jedhanii dubbatani isinoo maal jettu laata? Ani waa tokkoon jechuu barbaada jalqaba kan baay'ee na gammachiisu keessaa haalli amma dhalataa jiru kun uummati Oromoos uummati biyya sana keessa jirus ofii isaatii jechuun yeroo ijaarsa dhaabota siyaasaa irra darbee ofii isaatii of ijaaree dhimma mataa isaatii akka kanatti karaa nagaadhaan adeemee sadarkaa kanarraan ga'uun seenaa biyya sanaa keessatti isa jalqabaatis biyya sanaa fuuldurattis kan murteessu kanumaadha. Kanaaf sadarkaa kanarra ga'eera. Kuni qabsoo ijoolleen Oromoo dhiiga isaanii itti dhangalaasanii sabi Oromoo dhiiga isaa itti dhangalaasee kennaa inni ofii isaatiif kenne saba isaatiif kenne biyya sanaafis kenneedha. Kan akka kanatti hubachuutu nurra jira. Isa duwwaa miniyaan kan hin hubadhu qabsoo wanti sochiin uummataa kuni wanta gurguddaa lama fide. Tokkoffaa dhaabotuma siyaasaa keenya iyyuu hidhaa isaanii keessaa isaan baasa. Hidhaama garaagaraa isaan qaban keessaa isaan baasa. Warra nama miidhan, warra nama ajjeesan, warra aangoorra jiran isaanii iyyuu mana hidhaa keessaa isaan baasaa jira. Jechuun akka hubannaa kootiitti geeddaramsa fidaa jira jechuudha. Geeddaramsi kuni nama hundumaatiif ta'a. Kanaaf qabsoonni biyya sana keessatti ta'aa jiru keessumaa qabsoon karaa saba Oromoodhaa ta'aa jiru moggaarraa amma giddugaleessa biyyattii keessa jira. Giddugaleessa biyyattii keessa achi keessa jira. Kanaaf dhaaboti siyaasaa keenyas moggaarraa yaada adda addaarraa wal dhabuu isa darbe dhiisanii wanta gara itti deebi'an hin jiru wanta ta'eef giddugaleessatti wanta sabi barbaadu gaaffii sabaa sanatti iddoo kennanii wal gurmeessanii hafuura sabaa yaada sabaa dhaggeeffatanii ijaarsa irratti walii wajjin mari'achuu walii wajjin haasa'uutti yaada isaanii deebisuu jiraata. Deebisaa jiru jedhee naman isa kana nan argaa akkanatti ta'uutu irra jira wanta isa. Atakaaroon inni darbee kanaan duras nu fayyannee nu xiqqeessee nu yarsee nu dhiibee garuu Waaqayyoof haa galatu haalli kun dhalateera. Haala dhalate kanatti dhimma ba'anii ofiis itti gaafatama seenaa jalaa of baasanii gad of deebisanii fedha uummataaf akeeka uummataa kana tajaajiluu gara kanatti deebi'u murteessa. Keessuma amma battala kanatti kan barbaachisu dhaaboti siyaasaa jechuun warri ijaaramanii jiran warri saba kana hin geggeessine jedhanii taa'anii fuulduratti wanta ta'u jiraatu sagalee tokko yaada tokko necessarily political category tokko keessa galu utuu hin ta'in waa'ee dantaa saba Oromoo irratti
fuuldura biyya sanarratti walii wajjiniin wanta giddu galeessa tokko uumanii warra kaanillee ofitti dabalanii gara akeeka gaariitti geessuu hin danda'an taanaani kun isaaniif yoo rakkina guddaadha. Gar tokkoon uummatti wanta barbaadu beeka isa dhaabuun hin danda'amu. Garitti deebisanis hin jiru. Uummati kun akka inni wanta barbaadu ofii isaatiin itti dhama'ee gara tokkotti geeffachaa jiru argaa jirra. Isa kana keessaa qooda qabaachuuf garuu namooti keenya wal dhaggeeffatu jira. Warri ala jirru kunis cal jennee waanuma yaada keenya keessa jiru hawwii keenya jibba keenya yookaan wanta adda addaa haasa'uurra si'a tokko tokko tasgabii godhannee waan jiru dhaggeeffannee humna isa giddu galeessatti walitti qabamaa jiru kana akkamittiin gargaara geggeessinaa otoo hin ta'in akkamittiin gargaara irratti yeroo keenya balleessuutu nurra jira. Kana ta'uutu irra jira jedhee kadhadha. Isa kana arguu feena inni kun barbaachisaadha. Itti gaafatama keenyas jedhee naman. Isa kanan jechuu barbaada keessumaa waa'ee dhaabota siyaasaa gaafilatu. Murteessaan garuu lafa sanarratti giddugaleessa yaada giddugaleessa irratti walii galanii gara akeeka inni barbaachisu gara uummati sun barbaadutti wajjiniin deemuu oofuu danda'utu namarra jira. Tole Dooktar isinis nu eegaa gaaffii kana lamaan keessanii fi kan hin dhiyeessu sabateef isinis gaaffii kana na hordofaa mee imaamirraa eegalu namoonni garagaraa sodaa garagaraa qabu nama kaleessa qabutu har'a qaba nama har'a qabutu immoo boor qaba seenaatu deddeebi'a sabateedhaaf meegaa sodaa qabdan waan kana kaastanitti isin akka dhuunfaa keessaniif akka gaggeessaa amantiitti namoonni amma marsaalee hawaasummaa irratti erguma gochaan kun mudatee sodaa qaban dubbatu sodaan isaan dubbatan mee waliin haa kaasnu. Namoonni tokko haalli amma biyyittiin keessa jiru baay'ee yaachisaadha baay'ee sodaachisaadha biyyittiin gara hamaatti deemuu ni maltii jiru. Namoonni kaan immoo lakki Oromoon seenaa kaleessaa irraa barateera waan ta'eef rakkoo tokko illee hin qabu Oromoon kallattii makamiinuu aangoon isaaf mala waan ta'eef Oromoon aangoo ni qabataa jedhu. Namoonni biroo immoo kallattii biroodhaan Oromoon akka jaarmiyaatti wal bira dhaabachuu yookiis immoo wal utubuu irraa xiqqoo ishee isa isin dura jettan sana wal afoo dhaabachuun kun ni mudataa kaayyoo tokko firiiruu irratti rakkoon jira. Inni kun immoo Oromoon tapha siyaasaa alanaa kanayyuu akka hin goonfamne kan jiru sodaa isaanii kaasu. Isin jalqabatti imaam dhimma kana irratti abbootiin amantaa biyya keessaas ta'e biyyoota alaa jaarmiyaalee maal jedhu si jedhu gaaffii deebii koo gara xumuruttaniif isin akka dhuunfaa keessanitti dhimma kana irratti sodaa qabdu. Yoo sodaa qabaattan isin qabaanne ta'e maal gorsitanii dabalatu? Akka tokkottiin sodaa qaba akka tokkotti sodaa hin qabu. Akkamittiin sodaa qaba yoo ta'e yoo uummanni Oromoo ka qabsoo tana oofee dhufeen qabsoo tana dhaabdi siyaasaa takkallee ooftee asiin hin geenye akka an hubadhutti akka an argaa jirutti akka waan kana laalutti akka nama hawaasa tokko liid godhee arguutitti yookiin keessa jiruutitti qabsoon uummataa tun ta dhufte tun dhaabdi siyaasaa karoorsitee isin garana deema akkana ta'an hin finne ummata lafaa ka'ee rakkoo kana keessa ba'uu qabna jedhee ummanni qeerroon biyya keessa jiru waan kana fidee jira. Yoo akkana jedhu namni qooda keessaa hin qabu jechaa kiyyaame namni qooda keessaa qabaachuu danda'a. Garuu yoo ummanni akkatti qabsoo ofii fide kun tarsiimoo isaa gadhiisee gara agartee fashalaatitti yookiin agartee ammootu bu'a dhabeessatti yoo ka qabsoo tana deebisu taate rakkoon ni dhufa jedheen ilaalaan. Ummanni gaafa agartee waan silaa eegamu isarraa eegamu dhiisee waan biraa yoo hojjate garuu akka akkas hin taane wanni ani abdiin sodaan hin qabu an jedheef akka akkas hin taane ummanni Oromoo hubatee lafaa ka'eera ummanni Oromoo gubatee lafaa ka'eera ummanni Oromoo miidhamee lafaa ka'eera eega lafaa ka'e miidhamas ni beeka gubatee argee ni beeka rakkoon hundi keessa dabree jiran ni beeka barumsa gayaa waan qabuuf jecha rakkoo dur dhufe sanittis hin deebi'u rakkoo dhuftuufillee uf qopheessee jira waan jennuuf sodaa takkallee waan irraa qabnu wayiitu hin jiru. Manni Oromoo haqa isaa barbaadata waan isaaf male argatuu qaba waan isaaf malu argatuu qaba namni biyya san keessa dullee waan isaaf malu argatuu qaba. Yoo akkana jennu nu Oromoo qofaaf dubbatan akka hin jennu Oromoo qofaaf dubbatutti hin jiru nama miidhame cufaaf dubbatutti jira. Namni miidhamuu hin qabu jechuutti jira. Oromoo ta'e abbaa fedheyyuu haa ta'u saba fedheyyuu haa ta'u biyya san keessa ka jiru. Egaa akkas taate dhaabdi Oromootun dhaabdi ammaan booda ummanni Oromoo wayitaa agartee biyya tokko yookiin mootummaa tokko ijaaratu dhaabdi ta biyyi ijaarateetu ta biyyi bakka buufateetu dhaabata eega baha malee yoo biyyi sin fudhatin legitimate yoo biyyi sin kennin yoo namni ati dhaaba jettinarraa bakka buuta dhee namni bakka sin buusin dhaaba jettee yoo haga feeteellee dhaabattee deemte dhaabattee waa takka ga'uu waan hin dandeenyeef
ummanni biyya keessa jiru eenyu akka isaa ta'u eenyu akka isaan deemu eenyu akka reprezentii isa godhu hin beeka ummanni biyya keessa jiru abbaan fedhellee ala kana taa'ee waan fedhe dubbachuu ni danda'a agartee anatu hoogganaa jira jechuu danda'a anatu agartee achittiin abbaa jechuu danda'a san abbummaa isaa ka mirkaneessuuf biyya yoo biyyi mirkaneessee fi dhaaba ebiluttu abbaa ebiluttu nu hooggana jedhee isaa dabarse namni dhorgu jira afoo dhaabatee wanni ka biyyaa waan taateef jecha deemsi biyyaa waan taateef ejjannoon ka biyyaati mootummaan ta biyyaati kanaaf wanni an jechuu barbaadu ummanni Oromoo walumaa galatti waan kana mara keessa waan deemeef karaa dheeraa waan dhufeef rakkoo dhedheertuu keessa waan dabreef nama hedduu waan itti dhabeef jecha akkasi deebi'ee akka dhabuun barbaanneef rakkoon tu yoo tana ragattarte takkatti matireekni si jala tarraan yoo amma tireena kan osoo yaabbachuuf deemtu inni si jala tare taa'aa oolta guyyaa biraa eeggachuu ummata keenya waggaa 30 waan dhiyaatu namni keenya gartee tireenni jala tare tireenni duraan inni yaabbatee qixaara jedhaniin yaabbatee deemuuf ka'e ka mootummaa jecha ka waliin agartee ummata san bulchuu jala kutee eega jala kutee amma deebi'anii eeggatanii amma kunoo tireenni dhufee jira tireena dhufe kana seeraan tikeetta muratanii akka hattuutitti osoo seenuu hin ta'in akka nama sirna qabuutitti eegasii itti dhiyaatanii namni martiin tireena kana gara nagahaatitti akka qajeelchu ummanni keenya abdii waan itti qabnuuf qeerroo biyya keessa abdii waan itti qabnuuf rakkoon hagana jedhamu hin dhufa jennee waan sodaannu hin qabnu ammoo akkuma jedhame kana namni ala keessa jiru warri gartee dhaaba adda addaa kun walafoo dhaabachuu ni danda'a dirree qullaa irratti dirree homaa harkaa hin qabne irratti dirree kursii irra taa'uu hin qabne irratti natin homaan dhufaniif kana keessatti bakkeen amma itti yoo agartee paartii uumachuu dandeenyullee yoo biyyi teene nagaa san taate abbaan fedhe biyya sanit galee paartii fedhe ijaaratee kompeet godhuu danda'a jecha abbaa barbaade waliin biyyatti san bulchuuf biyya nagaa biyya firidamii qabdu keessatti gaafa argamte bakka sun hin jirretti homaa waan hin jirreef alallee jiraannu keessas jiraannu yaanni keenya tokko ta'ee biyyattii san gara dirree amaanaatitti bakka nagayaatitti dachii bakka namni marti nagaan jiraatutti baasuun nurra haa jiraatu isaaniin jedha walii galatti. Dhiifama dubbii keessan irratti naaf kolchaatii tarii daawwattoonni keenya tamsaasa kallattii nu daawwatan tarii maaf imaama kana hin gaafanne akka jedhanii komii hin kaasneef waan gaaffii natti kaasitu jira akka daawwataa tokkotti. Wayita isin jettani fakkeenyaaf tireenii nu darbee waggoota 27 hanga kanaa turreerraa kan jedhu waan gaabbii wayii kaastaniitu ammas Oromoon akkas akkan taanee kan jedhu kaastaniitu akkuma isin jettanii qabsoo kana yookiis immoo sochii kana fincilaa dachee Oromiyaa irratti kutaalee Oromiyaa bal'oo irratti ijoollee daa'imman irraa ka'ee qeerroof qarree akkasuma immoo hanga manguddootaatti namoonni aarsaa kaffalaatti jiru amma immoo sa'atii kanatti Oromoon akka Oromootti qaamonni garagaraa dhimma kana gidduu galuu ni malu ta'a yeroo ammaa kanatti fakkeenyaaf biyyoonni aangawoonni kanneen akka Ameerikaa fudhachuu dandeenya ta'a kanneen akka warra Awurooppaa kanas fudhachuu dandeenya seenaa darbe ammas duubatti deddeebinee yoo kaasne seenaan dogongoraa akka hin deebineedhaaf Oromoon akka Oromootti jaarmiyaa dhabe jechuu yoo baannellee jaarmiyoonni tokkummoowanii yoo hin dhufne ammas qaamonni kun gidduu galanii yoo fala kennuu baatanii yookiis immoo itti dhiyaatanii rakkoo hin uumu tarii ishee kanarratti waa jettu laata na hubattaniitu gaafa hubadhe ani akkuma isin jee kana yeroo sani yeroo bara agartee dargiin baddeetiin mootummaan tun biyya dhuftu nama ijoollee nama xiqqaa guddaa akkasumara waan siyaasa irraa wanni beeku hin jirtu namuma agartee ijoollee ammoo waan dhagahee jira achi as eega guddadhee eega namni nutti himu yeroo san dhaaba Oromoo walitti araarsuuf yeroo hedduu taa'anii turan jedhan dhaaba hedduu dhufe dhaaba 5 ta'ee 4 ta'ee ani hin beeku ati narra beeku maraa agartee guyyaa maraa waan kanarra ooltanii dhaabdi 5 tana walitti fiduuf jaarsummaa isaanii dubbachuu waan amma dubbii kana jetteef osoo isaan walitti kadhatan tokko ta'a akkas ta'a maal osoo jedhanii namuu agartee dhufee eegasi osoo waliin galiin akkasittiin tireenni an jedhu kun biraa lixe jara maraayyuu dhiisee biraa deeme jarri homaa warra waan kanaaf qophaa'ee mijanii biraa deeman mee bina aaruun hin mala yoon akkana jedhe dubbiin ammoo dhugaadha hin lixe biraa namni martuu alatti hafeecha warri dhaabdii gaafasan dhaabdii gaafsan agartee wali araarsuuf yaalan martisi biyya dacha'uu hin dandeenye achi as har'a faana tana yoo biyyatti illee deebi'uu ka mijjeessuuf taate qabsoo biyya keessatti deemte tana qabsoo dargaggeessi ijoolleen manguddoon namni itti ruhiin jeeyna meeqaa itti dhumte tanatu qabsoo tan achi deebisaa jira jecha kanaaf warri ala keessa dubbiin sun dubbii jabdu dubbiin agartee ummanni isaanii gargara jira ummanni isaanii waliin galuu ummanni isaanii amantiinuu rakkoo qaba ummanni waa baay'eetu dhufuu danda'a ummanni keenya dammaqii hagana hin jedhamne godhachuu qaba karaa amantiitiin warroonni abboonni amantii yookiin hayyoonni amantii akka maqaan itti baaseetitti hayyoonni amantii yeroon isaan taphachuu danda'an amma yeroon ummata ofii kana nagaa irratti eegan amma yeroo kanarratti ummanni warri amantii kiristaanaa Oromoon amantii kiristaanaa keessa jiran
Oromoo Muslimaa hooggantoonni hayyuu amantii Islaamaa kataan cufti isaanii yeroon isaanii nagaa eegadhama mootummaan isaanii amma kennafti yeroo tana yeroon isaanii kennamtu yeroo ta'u mootummaa namni biraa haa oofu warri siyaasaa haa oofu amma yeroo ammaa kanatti nagaa kana eeganii fuulduratti illee ummanni kun ummata nagaa eegu ummanni agartee wanni amantii kun waan laafaa miti edduun ummanni Oromoo wal hubachuu danda'u yeroo tana keessatti durii gaafa tireenii jalaa tare san gaafa jara keenya agartee baadhettiin osuma isaa waliin galiin osoo isaan ji'a tokko ta'a teeninaan jedhan manguddoo yoo tokko gaafa araara warra dhaabaa walitti fidu yoo isaan sani amma san akka hin goone ummanni ummata sanii miti baroomsi achi hin jiru muuxannoon namaa achi hin jiru wanni isaan argan waan xiqqa mucaan gaafsa dhalate amma nama guddaa mootummaa ta'uu danda'a bulchaa ta'uu danda'a Jawaar Muhammad yoo fudhanne meebii nama gaafsanii umrii isaa waggaa 3 illee 4 illee nama gahuu miti har'a waggana guddaa kanaafuu bakkeen gaafsanii sun hin deebitu abbaan fedhes yoo edduu isaanii seene ummata kana guuree gara fedhetti ukkaamsuu waan hin dandeenyeef ummanni agartee ejjennoo isaanii kara qajeela irratti socho'uu qabanii hayyoonni amantiitii fi ogeeyyiin amantii bakka kana qajeelcha godhuufii qabanii warroonni siyaasaa yeroo tana keessatti akka tireenii lamuu jalaan tarre lamuu tarraan qiyaamaa malee walitti hin deebi'an qiyaamaa ka jennuun gartee egaa duniyaan tun addaan galte jecha achi malee hin deebitu ammaan booda tun jala tarraan ummata Oromootiif kanaaf akka ummanni Oromoo bakka tana sirriitti eeggatan jechuu isaaniidhaan barbaadatan irratti. haa ta'u luba Dooktar Gammachuu waan baay'ee haasofne imaamni asuma istiidiyootti waan argamaniif egaa fuulumaaf fuulatti wal arginee baay'ee haasofne isin daganne sabateedhaaf mee kallattiidhaan dhimma kanarratti maal jettu Oromoon ammas xaba kanarratti akka hin goonfamneedhaaf maal gochuu qabu jaarmiyaaleen siyaasaa hundumtuu akkaataaf haala isaanitti fakkaateen waan Oromoon itti aggaamu kana dhugoomsuu fi kan isaan hojjetani tarsiimoon isaanii yookiis tooftaan isaanii adda adda ta'uu ni mala warri biyya keessaas warri biyya alaas jechuudha garuu maqaa Oromummaa jettu walitti qabu waan ta'eef Oromiyaa kan jettus biyya walitti qabu isa kanarratti maal gochuu qabu jettanii dhaamtu akka gaggeessaa waldaa kiristaanaa tokkotti. Gaaffii kee jalqabaatiif waa tokko yaaddoftuu jettee waa tokko gaafatee turte isa deebisee kanatti deebi'a. Ilaa gar tokkoon na yaadda gar tokkoon immoo abdiin qaba. Yommuu wanti tokko geeddaramsi sochiin garaagaraa sochiin uummataa jiru hamma wanti sun iddoo isaa ga'ee lafa barbaadamu hin gahin itti yaadda'uun irra jira. Yaadda'u jechuun sodaachuu miti. Yaadda'u jechuun akka itti yaannuuf jechuudha. Fakkeenya biyyoota garaagaraa fudhachuu dandeenya. Biyyoota uummati ofii isaatiin ka'ee karaa nagaadhaa qabsaa'e keessatti lafa ijaarsoti garaagaraa gurmaa'anii yaada tokko jalatti hamma danda'ametti immoo geggeessota isaanii jalatti wal qabamanii dhiibbaa uumuu danda'anitti geeddaramsa fiduu danda'ani. Mootummaanis immoo isa tokkorraa isa tokkotti nagaadhaan akka darbu godhani. Sirni dimokiraasiis akka dhaabatu carraa uumaniiru seenaa biyya lafaa keessatti iddoo baay'ee fudhachuu dandeenya. Biyyoota tokko tokko keessatti garuu fakkeenyaa fi biyyoota Afrikaa biyyoota warra akka Jibuutii guddoo adda addaa yommuu ilaallu inni kun hundumtuu dhalachuu hin dandeenye. Namni hundumtuu itti dhume namni hundumtuu ka'ee garuu sochii sana bifa qindaa'aa ta'een tasgabbiidhaanii uumuu waan hin dandeenyee fi warrumti ijaaranii jiranii warrumti humna qabanii humni waraanaa geeddagaleetu harkaa fudhate. Biyya Itoophiyaa keessattis kun hin jiru yoo jenne of goomsuudha. Jechuun warri humna qabanii ammayyuu biyya sana geggeessaa jiru. Isaan kanayyuu gara sanatti akka isaan hin kufnee fi isaanti mataan isaaniiyyuu dogoggora cimaa keessa akka hin gallee fi sabi kun ogummaadhaan iddoo kennee fi gargaaree isaaniin iyyuu gargaaree ofiisaa gargaaree dhaabota siyaasaa jiran gargaaree gara akeeka gaariitti gara barbaachisutti geessuu jira. Si'a tokko tokko bineensa yoo argitanii bineensa yoo fakkeenyaaf amma itti cichitanii fuula dura dhaabbatanii gara tokkotti dhiibdanii bineensi sun ofiidhuma isaatiif of oolchuu fi yookaan si nyaataa yookaan si yaabbataa yookaan waan tokko balleessee ba'a jechuudha. Ta'uun irra jiru. Maaliif waan barbaannu hundumtuu amma Oromoon ofiidhuma isaatiin godhachaa adeemaa jira sadarkaadhaan. Gidduu kanatti immoo qophaa'uun barbaachisaadha. Isa kana keessatti anaa fi qoodi dhaabota siyaasaa isa kanaadha. Dhaaboti siyaasaa ijaaramanii jiranii biyya sana keessatti haala dhufu keessatti qooda guddaa qabu. Isa darbe keessatti akkuma qooda guddaa qabaachaa jiranii saba keenya ijaaranii sadarkaa kanarraan akka ga'anii amma immoo isa argame kana bifa gaarii kan inni qabaatu gara gaariitti akka inni deemu gochuu keessatti qooda gaarii qabu. Ila amma yeroon kun yeroo dhaaboti siyaasaa irratti dirreetti ba'anii wal morkatan miti. Yeroon isaa hin geenye harkaayyuu hin qabnu. Sichiidhaan isa dhaquudhaaf garuu battala kanatti
yoo xiqqaate national interest Oromoo irratti waa'ee biyya sana irratti wanta giddu galeessa ta'e biyyi national interest Oromoo duwwaatu hin ta'in biyyuma Itoophiyaa irratti yaada giddu galeessa tokko qabaatanii walii wajjin hojjechuu danda'u ta'a jira. Kana gochuu hin dandeenye taanaani uummati inni dhiibee mootummaa kana akka kanatti jilgeenfachiise hidhamtoota hidhaadhaa yaase har'a immoo muummicha ministeeraa aangoo irraa buuse isaaniin akka kana gochuu kan hin dandeenye maaltu dhowwu sabi deemaa jira fuulduratti isa kana dagachuun isa kanatti of gowwomsuun namarra hin jiru. Kanaaf amma yeroo kana illuushinii garaagaraa keessaa baanee moorkii garaagaraa xiiqii garaagaraa keessaa ba'amee yaada giddu galeessatti waa'ee national interest Oromoo irratti waa'ee biyya sana irrattis yaada giddu galeessaa irratti namooti keenya amma gurmaa'anii akkaataa itti fuula duratti adeemuu danda'an warra kaanii wajjinis hojjetan qinqindeeffatan taanaan rakkinni isaa tokkoffaa ofiidhuma isaanii irratti rakkina guddaa qooda isaaniitu xinnaata qooda isaan qaban dhiibbaa isaan qabantu yaraa ta'a inni lammaffaan immoo danqama fiduu danda'u isa argame kan isa dhiigamee kan dhangala'ee asitti namni dhumee dhaabi siyaasaa bara isaaniitti fixanii abbootiin bara isaaniitti fixanii ijoolleen itti darbanii bara isaaniitti fixanii ijoolleen itti dhuman kanatu karaa irratti turuu danda'a. Iddoo isaan ga'u miti hin turaadha malee hin danqamaadha malee. Kanaaf yeroon kun isa kanaan abbootii amantii kanaaf namoota kana jajjabeessanii akka isaan waltajjii tokkotti dhufanii hafuura tasgabiitiin hafuura ogummaatiin walii wajjiniin haasa'anii karoora baasuu danda'anitti xiiqii keessaa ba'anii gadi of deebisanii sabaa bitamanii fedha sabaa tajaajiluu danda'anitti gara kanaatti deebi'utu irra jira. Abboota amantii isa kana keessatti qooda qabu. Akkasumas immoo warri opinion leaders warri miidiyaa irra jirru kun caljennee namoota maqaa dhoofnee balaaleffachuurra namoota kana gargaarree yaada tokkotti akka isaan dhufanii yeroon kun akka gabaabbatu transiitioniin kun akka inni gabaabbatu yeroon isaa akka inni gabaabbatu isa duwwaatu hin ta'in immoo dhumaatiin namaa kun akka inni dhaabbatu gochuu danda'utu namarra jira. Itti gaafatama seenaatu namarra jira. Kanaaf ani isa kanani cimsee dubbachuu barbaada. Ayyeen daawwattoota keenya egaa qophii addaa tamsaasa kallattii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin isiniif dabarsaatti jirru gara xumuruutti deemna. Gara dhumaarratti egaa abbootiin amantaa yookiis hayyoonni amantaa kun maal jedhu gara dhumaarratti keessumaa haala biyyittiin raafama hawaas dinagdee akkasumas siyaasaa jabduu keessa galtee jirtu keessatti keessumaa osoo transitional governmentiin yookiis immoo waan akka ce'umsaa biyya sana keessatti ta'e Oromoon iddoo kam jira haala kana keessatti immoo jaarmiyaaleen siyaasaa yookiis dhaabileen Oromoodhaa of ilaaluu qabu abbootiin amantaas dhimma kana keessatti gahee isaanii taphachuu qabu isa jedhu irratti kan nuyi fuulleeffanne meega gara dhumaa irratti maal dhaamu isa jedhu mee imaam Abdurrahim Dooyyoof mee carraa kenne mee maal dhaamtu gara dhumaa irratti. Waan takka irra deebi'ee akkuma duraan jalqabetti rabbii kee galanni haa jiraatu jedha ani carraa kan arguufu uummata Oromoo ka waan hedduun himan uummata Oromoo ka agartee huccuu salphinnaa malee huccuu kabajaa hin uffate jechuun hin beeyne. Ummata Oromoo ummatuma gartee homattuun tolle jechuutti laakkaa'amaa ture. Ummanni Oromoo ummata jiru ummata jedhamee mataan isaanii ol qabamee dubbatamuun kun hedduu gammachuu guddaan natti dhagahama. Ammoo osoo akkana jedhu warroota asiin dura dabran warra qabsoo tanaaf karaa taraaree eegasii karaa baasee yaada kana bu'uuressee taran kagariin isaanii du'anii qabrii keessa jiran kagariin isaanii lubbuun jiran cufa isaaniitu rabbiin isaan haa galatoonfatu isaantu ifaajee kana karaa godhe jennee ifaajee warra saniis dagachuu hin qabnu warroota asiin dura waan kana keessa qabsoo guddaa taphatan osoo hadha jiraatanii waan nu agarre kan arganii silaa waan isaan itti gammadan waan sanii xiqqaa miti hedduu bifa adda addaatiin yoo ilaalle argite warroota artistoota keessa nama hedduu jira ka agartee qabsoo tana irratti lubbuun isaa wareegamte osoo uummata kanaaf waan isaa dubbatu yeroo uummanni keenya dammaqii amma qabu kana hin qabne warroota agartee sheekotaa keessa akkasii jira ulamaa'ii gugurdaa ka argitee uummata kanaaf gaafa biyyi dammaqii kana hin qabne waan kana osoo dubbatu miidhaan adda addaatiin takkaa'uu duniyaarraa deeme. Warroota qeessotaa keessa akkasumatu jira warroota agartee an dhiyoo warroota agartee akka Dr. Gammachuu fa'aan yoo wal agaru namoota agartee hidhamaa turan gidiraa keessa turan an dur namni qeesii hin hidhama jechuutti beekuun turre. Haga isaanii wal bare arge waan kana nama sheekotaa qofa hidhan jechuutti hin beekne yookiin nama amantii musliimaa qabu qofa miidhan jechuutti beekaa turre. Dubbiin adaa akkasii miqixuma nu miidhanii jechatti arge eegasii duuba eega isaanii wal barree namoota isaan hidhamaa turan uummata sababa Oromoo ta'uutiin sababaa yoo isaan qeessummaallee qabaatan Oromummaa qabaatuun isaanii sunumaa isaanii hin goone. Sheeka ta'uun
yoo oromoo ta'ee yoo sheeka ta'ellee rakkoon isaallee lama akkasumatti ummanni keenya rakkoo akkanaa kana keessa dabree gariin isaanii du'ee boolla keessadha gariin isaanii ru'iin jira warri sun karuu hin jiru baga waan kana arge jedhee isaanii gammada kadu isaniif ammoo jazaan teessan hin banne ifaajeen teessan hin banne rabbiin agartee ifaajee teessan lafaa kaase dhiini keessan kalafatti jige namni dhiiga namaa gajjiise summiiti ta'a dhiini sun namni gaafa mootummaan takka dhiiga jiisite ummata daa'ima ajjeefte guddaa ajjeefte dubartii ajjeefte dhiini lafa buusun abaarsa ta'a akkasitti rabbiin abaare nama fixe kulli rabbiin quraana keessa lubbuu takkatti ajjeesuun addunyaa tan akka nama lafa jiruutitti fixe jechuutti akka nama lubbuu lafa jirtu fixeeti maasiyaan isaa gudda kanaaf wanni amma dhaamnu wanni jennu dhumarratti yoo jiraate ummata keenya baay'ee deemnee jirra karaa dheeraa dhufnee jirra amma galuu kaane bakka deemnuuf gayuu kaane bakka tana nama jajjaban namaan deema sirnaan jajjabummaan ogummaan osoo agartee kararraan dabne waan deemnu kana bakkaan akka geettan akka agartee wal dhageettan tarsiimoo keessaniif hoggana ofii qabdan ka of keessa uumattan qeerroo biyya keessa jiruun agartee tarsiimoon kun gara qajeelaatitti deemee akka bakka gayu akka waan ummanni barbaade akka agartee lafeen ummata dhumtee sunillee warri agartee karaa kanarratti ruhiin isaanii dhumte kunillee cubbuun isaanii nutti hin deebine waan kanaaf ummanni kun dhume jennee seenaa sanis dagachuu dhiifne har'a ammoo karaa nagaa deemne ummata keenya gara nagaatitti akka finnu isaaniin jedha kanarratti jabaatanii akka hojjetan isaaniin jedha biyyattiin amma agartee jeeqama guddaa keessa seentii jechuun sodaan kun ni jira haa ta'u malee biyyi yoo ofii of qopheessee jeeqama biyya itti fiduuf deemurraa of eege hedduu argitee hin baraaraman jennee yaanna rabbiin ummata keenya karaa nagaatitti rabbi haa baasu jennee du'aa isaanii kadhanna maaliifuu balaa as deemu cufa nama rakkoon nu deemu rabbi nurraa haa dhoorku nama ummata keenya addaan diiguuf deemu rabbi nurraa haa dhoorku abbaa fedhillee yoo ta'e du'aayin teenya masjida keessatti illee kan bakka maratti kan nama ummata oromoo bakka inni ga'uuf deemu kanarraa karaa isa kutuuf deemu rabbi kadhatti isa haa kutu jennee du'aa itti kadhan kuni du'aayin teenya waan guddaa dalaydee jirti kana ka fide iyyuu kana du'aayi tan agarte isinillee hojjeta namni beektaa du'aayi waa facaafatee rabbiin irra kadhataa bar yaa rabbi ittiin aroobi jedhaa bar midhaan orru facaaftee biraa galtee biqilin jettuun yaa rabbi rooba ittiin buusettee kadhattaami barnu ummata oromoo ka amma deemaaru kana yaa rabbi barakaa keessa kaayi bakkaan gayi waan inni agartee ammoo tuyyuu deemuuf kana yaa rabbi qajeelchiif jedhaan karaa qajeela irratti ammoo yoo daba barbaade ammoo yoo ummata kana dabsuu barbaade yoo ummata kana kararraa gara malee akka agartee bara taleessanii kararraa dabarsuu barbaade rabbuu ittiin dhiisin jennee du'aayitti kadhachuu jirra agartee kanaaf ummanni keenya jabaatee deemuu qaba jabaatanii haa deemanii eegasii of eeggannaan haa deemanii dhaamsinu isaanii qabnu kana fakkaata rabbiin biyya san keessatti gammachuu wayii irratti rabbi waliin nu haa qabu isaaniin jedha lafa oromoota bilisoomte ta namni marti itti wal argu ta namni marti itti gammadu ta namni marti argitee dhaqee achitti agartee rabbi ofiiti galata galchu eegasii warra du'ee lafeen isaanii akkatti agartee dhiigan isaanii jige kanallee itti yaadatu rabbiin nu haa hiru jedhee rabbii kiyya guddaa kadhadha haganuma jechuu barbaada. Ayyee mee luba Dooktar Gammachuu gara dhumaarratti egaa isinis dhaamsa keessan dhaamaa achumaa wal qabsiistanii garuu amma waan imaam kaasan irraa waan tokko yaadadhe keessumaa waa'een Oromoo kuni sablammiilee biroo immoo hin yaaddessa gaafan jedhu Oromoo kana sodaa qabu gaafan jedhu Oromoon dinagdeedhaanis ta'e qabeenyaadhaanis ta'e nageenyaaf tasgabbii biyyattii uumuu keessatti ga'een Oromoo guddaa ta'uu wal nama falmisiisu dachee magariisa qabaa lalistuu qabaa qabeenyaas akkasuma qaba kun immoo yaaddoo ta'a isa kana faana wal qabsiistanii tarii isin jaalala sabni kun saba biroodhaaf qabullee achumaan osoo dhaamtanii yaada keessan nu goolabdani. Amma jalqaba kaafte waa'ee sodaadha namni gaafa sabi keenya gaafa gurmaa'ee akka kanatti dhimma isaatiif dhaabatu namooti sodaa qabu sodaa kan isaan qabanii seenaa darbirraati saba keenya bineensa godhanii bulguu godhanii namatti himaa tura wanta ta'eef isa kanarraa sodaatu garuu waggoota 2-3 darban kana keessatti argineerra hammam sabi biyya sana keessa jiru dargaggooti keenya bishaatoo hubatoo duwwaatu hin ta'in biyya sanaafuu warra nagaa fidan nagaan akka kan jiru inni kun jala muramee beekamuu qaba. Si'a tokko waa'ee nagaa waa'ee dimokiraasii yommuu haasofnu vaaliyuun isaa yoo hin jiru ta'e rakkinaadha. Sabi Oromoo vaaliyuu isaas qaba, duudhaa isaas qaba, amala isaas qaba, kennaan inni biyya sanaaf kennu isa kanaadha. Kanaaf isuma kana cimsee qabatee hojjechuu jiraata. Nama tokko yoon ofii isaatii sodaate kan itti sodaa keessaa baasuu dandeessu hojiidhuma tasgabbii qabu, hojiidhuma gaarii, hojiidhuma qajeelaa ta'e itti cimchitee hojjechuu duwwaadhaan. Kanarraa kan hafee wanti itti gootee sodaa namarraa fuutuu qabu. Warri kaan immoo sodaa isaan qabanii fedha hawwii isaanii keessaa madda. Biyya sana keessatti hawwii isaan qaban keessaa madda. Isa kana wanti godhan hin jiru.
Garuu karaa keenya akka nu wadhutti namatti akkuma kanaan dura gochaa turanii nama kana eeggatanii tasgabii uumanii utuu namatti hin bu'in utuu qabeenyaa namatti hin bu'in utuu namatti hin darbin adeemu isa duwwaayyootu hin ta'in keessumaa namoota warra miidhaman saboota ormaa fakkeenyaaf adda adda jiran kana akkuma namoota keenya akka gootaatti fuudhanii mataatti baatanii jara kanas ofitti qabuudhaan jara kanallee deeggaruudhaan eenyummaa isaanii gaarii godhanii agarsiisuu danda'u ture jira. Inni kuni sabichaafis murteessaadha, fuuldurattis murteessaadha. Kanaaf isa kana jechuu barbaada. Inni lammaffaan kan hin dhumarratti jechuu barbaadu. Sabooti keenya keessumaa akka dhaabota siyaasaatti gurmaa'anii yaada qulqullaa'aa jalatti ijaaramuun wanta lamaaf biyya sana keessa quba kan kaachuu barbaadu daangaa hin qabu. Alaas keessaas isa kana kan dhaabuu danda'u gurmaa'ina ijaarama saba keenyaa duwwaa. Ijaarama dhaabota siyaasaa duwwaa. Isaan kun ija jabinaan warra quba isaanii keessa kaa'anii abbaa barbaadan gooftaa namarraa itti gochuu barbaadan kan dhaabuu danda'u yoo ijaaramsi kun jiraatedha. Kanaaf isa kanatti deebi'utu namarra jira. Biyya sana keessatti immoo namooti amma ayyaaneffachuu, gammaduu, hiriirri waan hundumtuu kun baay'ee gaariidha. Garuu amma battala kanatti ani kan keessa kooti hawwu haaluma amma ta'aa jiru kana ilaalanii xiinxalanii tasgabiitti deebi'amee warri kana hojjechuun irra jiraatu akka isaan hojjetaniin dhiibbaan gara sanatti deebi'u irra jiraatu. Nuti utuu nuti ayyaaneffannuutu nuti girgirrii uumnu warri kaanii halkaniif guyyaa hojjetanii rakkina biyya sanatti akka hin finne qabsoo kan sadarkaa kanarra ga'e irratti rakkinas akka hin finnee fi akka hojiin hojjetamuu fi akka wal hojjechiisanii fi karaa biraa immoo tooftaa biraa baasanii haala biraa baasanii dhiibbaa uumuudhaan karaa jaarsolii, karaa abboota amantii, karaa namoota saba duratti dhageettii qabanii dhiibbaa uumuudhaan hojii ijaarsaatti deebi'utu namarra jira. Isa kanatu barbaachisaadha. Yeroo kanatti keessumaa battala ammaa kanatti ergi keessumaa muummichi ministeeraa iddoon dhiisa jedhee sadarkaan kanarraa ba'ee haalli biyya sanaa gara gaariidhumatti adeemaa jira jedhee namana. Kanaaf namni gara kanatti akka deebi'u isa kana immoo wal dhaga'uudhaan isa kana immoo wal dhaggeeffachuudhaan wal dubbisuudhaan bifa adda addaatiin akkuma kanaan dura godhamaa ture gara sanatti deebi'u tasgabii ijaarsa wal hojjechiisu inni kun baay'ee murteessaadha. Isa kanan gorsuu barbaada. Isa kanan jedha abboota amantii jaarsoliin biyyaa dargaggooti keenya warra opinion leadersii ta'an hundumtu warri ala jirru warri biyya jiru yerootiif waan hundumaa dhaabnee gara kanatti deebi'u nurra jiraata. Maaliif wanti hojjetame wanti argame kuni amma gara humna biyya sana mootummaa sana geggeessutti gara sanatti deebi'utu jira wanta ta'eef inni kun immoo ijaarsa malee hin ta'u. Kanumaan jechuu barbaada. Haa ta'u ulfaadhaa egaa naaf kolchaa Oromoon gaggeessuu qaba isa jettanii sababa dubbattanii fi luba Dooktar Gammachuu maali abbootii amantii dhiyeessitee sirbaan xumurtaa kan jenne sirba weellisaa Haacaaluu Hundeessaa kan galma barkumeetti gaafa Maqalee sanaa gaafa Adawaa sanaa jedhee inni weellise kallattiidhaan kanumaan daawwattoota keenyatti nagaa dhaamnu maal jettu yoon kanaaf heere. Baay'ee gaarii bakkee qabu. Waaqayyo sun eebbisuu geerarsaa waaqayyo warra qajeelummaa barbaadan wajjin jira. Hafuura kana keessatti eegamnee wanta saba keenya tajaajilu, biyya keenya tajaajilu, tokkummaa biyya sanaa tajaajilu, nama keenya tajaajilu irratti fuula keenyaaf qalbii keenya deebisuun barbaachisaadha. Isuma kanan jechuu barbaada waaqayyo sun eebbisu. Afeerraa koo jaallattaniitu. Waan rakkoon qabu geerarsa jechuun namni namatti dubbatee rakkoo jirtu ibsee nama kaasuu jechaadha. Geerarsa jechuun waan akkasiiti. Akka Oromoon jettutti geerarsa jechuun waa dubbateetiin nama kakaasu jechaadha. Akkasitti ilaalla. Kanaafuu uummanni Oromoo wadhaan tana wanni hin dhagaa jiru waan hedduu waan rakkoo ittiin qaban kana. Haa ta'u ayyeen daawwattoota keenya egaa kana Fuwaad Siraaj asumaa kan nuuf gadhiisu ta'aagaa yeroo gaarii qabaadhaa. Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa kun qophii adda. Macam. Indah kamu.
jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Wallaggaa jirtu ijoolleen Arsii jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Maccaa jirtu eessa jirtu Boolee jirra jedha eessa jirtu Boolee jirra jedha eessa jirtu jirtu inna gaamu duuba sana jirtu ijoolleen Oromoo jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Maccaa jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Baareettuu jirtu eessa jirtu nagaamu Boolee jirra jedha eessa jirtu geerar naan jettu geerar naan jettu meeka'ee taleeluure badi naan jettu meeka'ee qajeeluure ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelala dhiirri geerareen quufne hidhaa qaallitti jira dhiirri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira dhiirri geerareen quufne hidhaa karchallee jira karchallee amboo jira anoo maalan geeraraa tanoo yaada yeelala ya ijoollee banneen rakaa gurra abbaa kanneen rakaa Oromoon maalum godhere maalum gochuu didere yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf obsuun waanuma jiru obsuu waanuma jiru obsine amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti cabsa nan dhoowwiinaa nan dhaqaa iddoo yartuun nu nyaarte amma isheen geessu laala akka lamuu nu nyaarret biyyeetti ishii dabala ya ijoollee biyya kooti hundumtuu naadhoo kooti sa'aa keenya ishee burree ishee ribdiif kennine gaadi'aniit elmatan baramee qanuuf galchuu didan malee yoon beekne dubbii keessaa akka ramacii ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuuf ayyika yaadan rabbumaaf turre malee rabbumaaf jirra malee Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse inna gaama Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse addaggeen safuun beektu ya qeerroo addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee nu beekuuf bar shororkaa'u nu beekuuf
beekuuf bar shororkaa'u kanaaf garaa jabaatu irreefumna qabaniin ijibbaata falmatu nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adowaa gaafa maqaleessanii gaafa lola Adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adowaa gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii nan sobee ijoollee Oromoo nan sobee gameessa koo yaa abbaa daamaa Oromoo koo yaa abbaa daamaa yaa abbaa daalee yaa abbaa shaanqoo soorii farda kee qopheessi soorii farda kee qopheessi eeboo kee qarii soroorsi gaachana fannoo irraa buusi roorroo didee sirra marse maaliif duuta mana teesse alaa eegaa kinabjootiin abjuun taane kaafadhu farda keelloli 4 kiloofsitu aane kaafadhu farda keelloli 4 kiloofsitu aane kaafadhu bulloo keelloli 4 kiloofsitu aane kaafadhu eeboo keelloli 4 kiloofsitu aane kaafadhu mancaa keelloli 4 kiloofsitu aane 4 kiloofsitu aane 4 kiloofsitu aane maasaan gamaa lafan baatu maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafa tataate nuti duunee tokkon taa'u wal gaggalaafa tataate eemmulee yaa boora boorri lolan malee maal gooti koorri maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafa tataate nuti duunee tokkon taa'u wal gaggalaafa tataate eemmulee yaa garbaciisa daangaa ofii maaltu gadhiisa oligaa kana gadii xaafii calleessan manamaa qeerroo jabeessan oduu sobaa maaliif odeessu saba qulqulluumaa xureessan eemmulee yaa garbaciisa Oromiyaa maaltu gadhiisan kana gadii xaafii calleessan manamaa qeerroo jabeessan oduu dharaa maaliif odeessan saba qulqulluumaa xureessan eemmulee yaa garbaciisa Oromiyaa maaltu gadhiisa sangaa oofaa jennaan oofne baane shaggariitti kun shaniin bitata kun shantamaan bita gariini yaa alaamaa qawwee taa'an tola labaniini yaa maarre yoo du'e jabaan gaafa bi amboo keessaa lola taata shaggar ga'e mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan baduu maqaanii burree yaa gaaddiddu bosommaas ilmatti dhiitteen diddu harargeerraan lola taata shaggar ga'e mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan baduu maqaanii burree yaa gaaddiddu bosommaas ilmatti dhiitteen diddu harargeerraan lola taata shaggar ga'e mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan baduu maqaanii burree yaa gaaddiddu bosommaas ilmatti dhiitteen diddu
harargee irraa lola kata shakkar ga'e mataanii abbaanis yoo du'e ilmatti raam